السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أكمل نجاجرتني ورمن تابراتس بقدراتني سنجرا. الحمد لله ثم الحمد لله. هذا جن جرا إذا الفطرين اللي هين ويا شنفا مجافا لكوسيف نشوالي نسي ربنا في تجيسو أكسي كان فكاتا ما شاء الله تبارك الله. Obboleeyyan kiyya kunoo haala kanaan wallaahi guyyaa sana immoo bakka masgiidaa san qofa waraabbadhe bakka iidaa madalanii wantoota akkanaaf na hin mijanne haa ta'u ammoo gammachuu guyyaa keenya kana haaluma salphaan uumama gabaabduutti ibsachuu barbaadeeti. Maaliif sababni biyya kana illee tokkoffaa keessa galu jirra mastaawushaa godhadhaa jedhee yaa ta'u namni akka duraa sanitti wallaahi dhugaa dubbachuuf hin jiru. Namni kun galee haa ta'u saayibbantii dhugaa dubbachuuf hedduu namatti galee adaadota tiyyaa kanneentu jira jechuudha. Warri saayibbanii miti warra maatii qofatu jira. Haa ta'u alhamdulillahi summa alhamdulillahi haala kanaan dabarsinee jechuudha. Isinin jedha ida kenna akka nu gammannetti isinitti gammaddan jedha yaada. Wama gabaabduu akkanumatti wallaahi wanni mana haa ta'u jedhee inshaallah sanaa dhufuu rabbiin biyya maatii waliin rabbiin nu haa soomsisu nu haa hiisisu soomasi. Haa ta'u ammoo kaasitti ammoo rabbadde ammootu kaanamni haganuma kaa bultii duniyaasi dhufellee kutellee jechuudha. Soomni walumaa galatti sanumaaf maatii kiyyaa kaas jira wajjin haaluma kanaan dabarsinee jechuudha. Haala gammachuun jechuudha. Wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi bareedaa haala bareedaan dabarsinee jechuudha. Viidiyoo nu raabbanne wallaahi dhugaa dubbachuuf nu raabbanne namoonni sidduu jira odoo kaameraa keessaa uummanni dhufee hin seeniin irraa waraabbadhe jechuudha. Gizee manaa mijate irraa waraabbadhe guyyaa lammaffaatiif guyyaa tokkoffaa waraabbachuu hin dandeenye kun guyyaa sadaffaati jechuudha. Ka guyyaa lammaffaa sanis seenaan naafi kaama waaf duuba deebi'aa aare wanti hundinuu jechuudha. Alhamdulillahi gariin namaa akkanattu hanqatu jira. Guyyaa iidaa hanqatu jira. Ka guyyaa jalqaba sooma hanqatu jira. Ka keessa gahee hanqatu jira. Alhamdulillahi kaanu fixachiisee kunoo kana nu argisiisuun kenna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ittuma shakkaruudha jechuudha. Yeroo kamiyyuu haadha gammachuudha naaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaliif tokkoffaa maatiin keenya guutuu wajjin haadha fabbaa qofatu hin jirre malee wanni nurraa hanqate takka hin jiru. Jara bira qofa gahuu dhabne malee akka namni biyyatti heerumee haadha fabbaa dhaqee jara ziyaarutti dhaquu dhabde malee wanni nu jala hanqate takka hin jiru. Wallaahi laaziim alhamdulillahi haadha caaltu qabna. Asittis achittis akkana fakkaataa isinin jedha mastaawushamaa godhadhaa wanni yuutumni qabee gadi hin dhiisu ammallee haa ta'u ammoo bilbilli yookaan wanni ta'aa jedhee akkasumatti wallaahi qabachuuf wanni ta'e gabaabduma waraabbadhe jechuudha. Kunniin akkuma argitanii guyyaa sadaffaati jechuudha. Ka guyyaa tokkoffaatii fi guyyaa wanni san hin waraabbanne ka guyyaa tokkoffaa bakka masgiidaa san qofaa akkasii isinin jedha. Jalatti qabee dhiyoo isinii qabee kan namni wal gahan beeytanii namni gaafa wal gahee haasa'atu jira. Namoota baay'eetu jira jechuudha kenniin akkasii maashaallah alhamdulillahi. Obboleeyyan kiyyaa akkasitti qabee dhiyoon kun akka isinitti tolu abdiis qabaa isinin jedha. Kenoo yeroo ammaa kana buna dhaabbanne wama gabaabduutti dhaabbanne guyyaa sadaffaa kana wantoota guutuu miti. Akkasii isinin jedha. Kenoo akka duraaniititti hin tarre garuu akka duraaniititti hin tarre. Kabaranaa wama gabaabduutti tarre jechuudha. Wallaahi yaa toltee qabee dhiyoo duraa akkasitti gadi hin dhiifanne nu raabbannis akkasii kaa jabanaallee zabanaawiidhaa. Afoon isinin jedha nama gubaa akka malee akka burcuqqooti zabanaawiidha. Akkasitti carqiin qabachuuf maaliif isa carqiin hin qabatan beekama maaruufan beeytanii kanumaafuu isa carqiin qabadhe
akkasii isiniin jedha. Kun haala kanaan guyyaa lammataa haala kanaan ibsannaa gammachuu kennaa. Akka isinitti tolu abdii qaba. Like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha inshallah. Haa ta'u gaa. Akkasii obboleeyyan kiyyaa inshallah gaa bara baraan deebitanii soomaa inshallah nagahan itti eegettanii nagahanii rabbi isin haa taasisu. Anaalii keessaniin waliin isin ga'ee rabbiin isin haasomsisu. Kaman arabaa keessatti madamii bira heeytanis galtanii yookaan yoo bakkee qabaattan galtanii odoo haala kanatti gammachuu xiqqoo qabdu ibsattanii baay'ee natti tola. Akkasiin jajjabeessaa laayik godhaa sheer